ديمو ولا لا سو وني كنا كوني مال غودا ستنا ما جمسيسا nama wajjaa sawaadha yoo rakkoon jiraatte walii nama jaalattu nama amantu wajjin garaa kee garsiifadhu wajji haasi eeziidha wallahi so akkasitti nama hamaa jalaas hin deemina namni hamaan wallahi isin miidha akka isin miidhamtan hin fedhu waalaikum salaam nama maallaqaaf jecha yookaan faayidaa yookaan dantaa yookaan haajaa isaati jecha si dhiyaatu irraa fagaadhu فقعدنا دور درسي ويا دوبر الناس مالي مفتار كنت ختم يا ستي مال من يعني أكم يد سو خنا بجول لتينيا حاجة جرتن نما ما نما وجين جرادا إريا سايبايت سو نما اسميلو Rafagadan tinja. Gorsu ma belum mati bekad awal sini dah gorsu sini. Wah sini dah biarlah sini gorsu. Karu gorsu ma belum mati. So ega biya batan faidu ifega. Waalaikumsalam. Namni biya be fani fega. Nama mek awal galafata akahamati. Ifega. If jajabisa. Amma le rakkinu maafu harkan kanina ammas akka maqaaree fuusan faayin godhatina kaayoon kiyyu obsuu maqaa juusan akkasin ta'ina so rakkina keessa nga jirtan rakkina keessaa ba'uu tattaafadha abdii muratina ani namaa gadi fiin hin jeen abadan ati namaa gadi miti amma namni tokko dhufee ati gurraattiidha ati fokkottuudha ati bara funyaan hin qabdoo sin jee haganatti ni zaabin jecha isaa saniin never haganatti ni zaabin خوف للتبراغتي مالف أكيد ربين سيؤمه أكيد ربين جالتي سيخل فنيانك يو فنيان كبان ما فكنيا يو ما فنيانك أما فنيان لما تكو جرا خغرتي أما خاكا خيا خني ولالتي ما خينا غدا بيتنيا خين تالا دبلا ما وجيني ربي فكاتو كنا بتاتيجو فكنيا يو ما خينا سربي فنيان سي بتاتا وما انقبد ايج وما انقبد Garuu waan rabbi sii kannega jechuun kanamatti ajamta kanamaaf fidi wayiniin fuunfadhaa itti irraa fuutaati gowwaa hin ta'in kooma gartee makiinaan kintaala 200 wajjin rabee fakkaatu baxxaqqee kan namni siin jisan amma kanama baxxaqqee oromummaan namaan jaa malee hin jiru warra shaangishuun giddaati mata akkanaan hin jenne immoo amma warri Ranji hakana kana kaba yani jenne mati batake da funyani ngabdu na mina jenjiron khana rahama jiran mas Sudan ti jeto ko jidalenu inni fan zero guzunju zero ijituni ijitane ni agarti ijisa inna batake echu mashallah ni rajan marif nama kana arkun gari wa rabbinu mega Asina ni anama kami jat asina agar tu nyara ya kalau tu ni nak kaja. Tulun tak kejudun jurtu itu. So lalga, kuni malik abenya itu. Wana tikam le gurabin nama kan ni gambar. Dabak ani fedeo wala ani nama kaya bati akan rasa dapat tu masan nagu ring jarabin. So nami tu kau tikkan yo sinje. Ama gurban san gambar ni kamu confidence ni kamu nami tu kau cintu batu. Sinje tu faranji punya batake. Sanu ana orang muda ini asina agar tu je male. Injetum faranjin wow ni bareedat injetti bareedat injetti faranjin oromo dan rabbin afaan kana male asnure be kada asinure ejite nyo agarte ni dubbatti gurri kenya yo adage ni dubbata ura kamne kenya kun ura oromon komen duma kanin anu maraka si be kadu namu nda be kad numa dubbanno komen tuma yo nama to ko khobe ni naga la ken ti demo enda Yo namni tokko ka'ee makiinaa bareedu akka bite isaa fidee binnee naa barbate. Maashaallah jennu bar isaa fidee bitee gurbaan kun. Gurbaan tokko qamisa bareedaa yoo qabaate gurbaan kan dheengaddumaan beekaa isaa fidee qamisa kana qamisni kun qaaliidha gatiin isaati. Kopheen inni nagatee deemu kun gaati. Ammaanuu masgiida dhaqee haatee ennaa jechuudha. Talaala Oromoo beekadhu. Gurbaan kun baga bitatee hin jennu si galtee. Wallaahi laati.
Kanaafi haala kana adiifnu waan namni siin jirru man kaayyatin. Waan ilmi namaa siin jiru ati gizi amma akka faranjii ta'a amma kanaafin isin himu jira beekadhu. Anu egaan xiqqoo faranjii biyya faranjii tana xiqqoo amma gaafa biyya jiru baalagee dhanuu nama hedduu dharrabsee bada ama afaan namaan jaa ilma namaan jechuu ture. Wallahi ni ishee nama amma gaarii miti yaani. Amma biyya kanatti namni kalaraan nama rabsuun hin jirtu. Bashoofaan namaan jechuudha. Injiru beekadhaa bishingaan biyya faranjii tana amma faranjiin an faranjii bishingaa nyaattu nagarre. Boqqollollee ni nyaatanii taktaka godhatanii sanuu akka waan kireema wayii godhanii boqqolloo akkasii nyaatanii bishingaan hin jiru. Wallee nama biddeen bishingaa san nyaatu nama arrabsa. Anta nan beeku. Ammallee xaafiin hin jirtu. Waan hin bareechees ni nu xaafii namuma keenya biyyaa fidee biddeena san godhee gurgurafaa malee bishingaas fidee godhee gurgura malee isaa yeroodhaaf. Take it easy. Shiroo nyaaddaa shiroon rakkoon qabdu shiroo akkuma shiroon godinaa malee akka biraan nyaata shiroo. Shiroo akka biraan nyaaddaa shiroo. Shiroo misirri qaaliidhaa kun shurbaa godhatanii nyaatanii ni nyaatan kana. Biddeena kana waan biddeena biraa nyaaddaa biddeena boqqolloo nyaaddaa rakkoo miti. Biddeena waan biraa godhaa nyaaddaa allaa warra yaa'ii godhuun baana beekadhaa. Biddeena bishingaatii fi biddeena xaafii xiqqoo hafuurarraa fudhadhaa. Warri nama arrabsu. Amma bar jaruma Oromoon gurguddaa feema seettu kana wal arrabsa. Waluma arrabsa waliin kabaju uummata beekadhu nama gurguddaan qaaniidha. Ijoollee sirrii xixiqqootu arraba si jedhaa baraa beekadhu. Ati yoo dandeesse waa takka nama barsiisi. Nama guddaa taatee Ogun sanuu namni keenya famous jettanii misa warri nama dhibba takka moo dhibba lama qabu famous misa famous an famous hin beekuti an famous miti an famous nan hin jina ammoo ni namni xiqqoo haa gurguddaa waliin jee warri biyyaa kun gurguddaa siin jaan oguuf dura si kaayan arraba akkasii waan nama akkasii san dubbachuun qaanii waan fokkotaadha biyyaan deemuu hin dandeessu namni waan bada sirraa baraa jechuudha. Waan bada sirraa bara. So kanaaf biddeena irraa fuura baafadhaa. Biddeena xaafii warra nyaatatu kana irra guddaan amma namni tokko shawaafa jira xaafii tana baay'ee nyaatan. Xaafii tana biddeena kana akka malee nyaatan. I don't know there is something gacha. Ammaaliif faranjiin xaafii nyaannee tana hedduun qorachuu jira garuu hangammaa deebisaan harkannee bishingaa homaa nyaannee faranjii nama rafsitu nagarra. Faranjiin ilmaa dhamaarree fa'aa walumaan jaan akkasuma jaan. Arrabni faranjii takkichuma sani. Wadda khalas. Ati funyaan hin qabdu, ati rifeensa hin qabdu quncucuudha, ati ija qabdu ijite chaayinaadha, ati gabaabaadha, ati maarreedha hin jirtu. Amma Oromoon ma fedhe ati qancaraadha dhagaan matarra si ta'a. Ati rifeensa hin qabdu rifeensa kee quncucuudha. Goggogaa si jetti Oromoon. Yoo qallaa taate mukee muka sallallaa maarree sin jetti. Yoo furdaa taate bada kagaraa dibichaa sin jaan bada harree wadala sin jaan si galtee harraba beekanu. Wallahi lazim. La injiru ma fafaranjitin. Afaan faranjitin injiru wallahi. Wadala jechuun injiru. Bada ilma maarree injiru ma. Bada kaati osoo maarree gootu maarree dhalte. Bada kaati osoo shunkurtaa gurgurtuu dhalte jechuun injiru ma. Amma Oromoon akkasii harabsi. Yoo maante kuduraa gurgurte. Bada kaati isaa kuduraa osoo gurgurtuu dhalte sin jaan. Bada kaati osoo timamtim bada kaati osoo qullubbii gurgurtuu dhalte sin jette Oromoon. Kun sheemiidhamma. Biyya kanatti immoo faranjiin meeqaatu timamtim gurgura. Shunkurtaadhaan meeqaa gurgura waliin hin jaan hin jiru. Haza eib. Wallahi hin jiru. Wallahi hin jiru. Wallahi hin jirtu. Kanaafuu osuma biyya jirtanii akka faranjii ta'a biyyuma jirtanitti. Hujii waliin arrabsinaa.
yoo qallaa taatan qaama waliin arrabsina fiizikaalaan yani personally fiizikaal jechuun uumama sheeppii jechuu bar waan rabbiin uumee fi kanne nama tokko rabbii tolchee kanneef tolchee zaata isaa zaata keetiin adda godhee ati yoo dheeraa si godhe kaan jiddu gala kaan gabaabaa yookaan kaan gabaabaa kan jilbaan lafarra deemu kan nama dheerin isaa jilba keetii gadi jira rabbiin nama uuma waaw sin jette faranjiin waaw maaliif faranjiin tun akkanatti rabbitti tolchee jettee ugaa qorattu jirri waan gaaruma yaada waan gaarii yaada bizinesa isaanii malee bizinesa kee keessan seenan dalagata isaanii malee dalagata kee keessan seenan gurbaan kun akkamii jiruu isaa tana siingi akkamii mana akkanaa kana ijaarrate jaanii waa'ee keen qoratan waaw mana bareeda qabda waaw makiinaa bareedduu qabda waaw kophee bareedduu qabda waaw jaakitaa bareeda qabda siin jaan waaw warrani bareeda akkam siin jaan akkana taa faranjooma malee annama takka takka olaalte annama akkanaan heerumu annama akkanaan fuudhu eeda eeshiyaa maaltu marrabsha akkanaa isin kaa bizinisa keessanii wajjin bakka ni jiraami jiruu teessanii hojii deema waa'ee namaa dhiisaa wani namaa si yaachisen rabbi jira namaaf waan namaa kayaadu rabbi ati gizee rakkinni namaa hundi gurbaan miilan qabne guu si yaachise kana ka miilan qabne tee ugaa arrabsaa oolte kana ka funyaan hin qabne tee ugaa arrabsaa oolte tana ta ilkee hin qabne tee ugaa arrabsite tana ta rifeensa hin qabne tee ugaa arrabsite ati barumsi kee akkumatti nama arrabsan baru akkatti teknooloojii waa tolchan hin beeytu kanaafi ifin tuffatina biyya jirtanitti bakka yaaddanni geessan online kanarratti laa yoo yeroo sirra kutte laala amma nam tokko jira nama yeroo irra kutte yeroo sana akkuma godhu dhabee bakka duudaan ciisee tuma nama arrabsoo yookaan warra nama arrabsu kana taa'ee ilaalu yoo yeroo akkasiisan qabaatteeti amma nuti qabnu biyya shaangishungi jirraa namni dalagataan fiiga taa'uu hin dandeenyummaan guma isin hojii waan dhiyannoo kanaa silaa gartee duruu waa meeqa waan dhiyannee yeroo yoo akkasii sirra kutte afaan ingiliffaa faa baradhu akka itti waa tolchan faa baradhu maallaqa harkaa qabdu akkamitti biizinesa godhan faa baradhu laali waa afaan biraa laala amma nama afaan biraatii waa hojjetu anaa isinii fidee ofeetan linkii adda addaa akkamitti fayyaa fi kaaf akka eegan akkamitti namni kun yoo akkamitti jiruu gaarii akkamitti jiraata akkamitti yoo maallaqa xiqqaa qabaate amma nama zeeroo nama doolaara tokkoon kee biliyeenara ta'ee jira seenaa akkanaa kanafaa akkamitti maal godhee so waan akkas akkasiisan faa baraameenaa isin jiru maal marabbisin godhesa shishee Islaama Oromoo nama meeqa nama miliyoona meeqa amma biyya shaangishuu biyyiin tuyyiru tun nama miliyoona kudhani tujjaara xayyaara samii tana keessa bararsiisan xayyaara tolchan makiinaa gurguddaa tolchan iskaaniyaa tolchama biyya kana tolchama makiinaa guddaa isin nama biyyatti warra biyya teenya lafaan qotu kana kamanaan jaaran kana kawaa lafaa qotee makiinaa naqu kana makiinaa fiinaa dheeraa kana iskaaniyaa balboomna reettu kana biyya teenya tanaa tolcha biyyi tuni namni si nama miliyoona 6 laal harargee jechuu beekadu harargee akka dhugaatti beekumsi isaanii addunyaarra jira meeshaa lolaa xayyaara gurguddaa tolchan hubadhu bahararra markaba gurguddaa kana tolchan laal matoora saayikila tolchan makiinaa babbareedduu elektirikaa tana tolchan namni keenya mee eenyu saayikilu madda cabe kana waliin laamuu rabbumaa nama tokko beeka malee nuti bar nama miliyoona 60 bara mee gidigidii mee hayaan maaltu boodanu ansi akkas jaa yaada wallahi laazim namni waa hedduu yaadu qabda malee rabbiin faranjii tana amma oromoon gizee waan neetuma faranjichaa tolchee kadalagaa hin qabne jaan doonii baananii beekadda doonii faranjichaa tolchee kadalagaa hin qabne jaan faranjiin akkamitti dalaga doonii tana isaan tolche markaba gurguddaa baarra deemu kana sii tolchan xayyaara samiirra fiiguu kana sii tolchan gaflaa malee isaantu amma silkii naafete kana si wal agarru sana eenyuun nu tolche isaanii
Isaa warri silkii sana tolcheewu aappii kana tolcheewu akka keenya kana waliin arrabsan. Nuti irra silkii bitannee tiktok banannee as teenyee ulaa tanaan achi ol arrabsina. Akkamitti jarri kun tolche silkii tana? Akkamitti ijoolleen biyya jirtu biyya teessee na agarti na amma harka kiyya kana godhu jennee yoo yaadne naafeeti. Sagaleen tiyya akkamii Itoophiyaa keessaa dhageemti ammatti sakandii takkatti. Sagaleen tiyya akkamii Suudii keessaa dhageemti ammas keessatti namni tokko lama warri Suudii numa jira. Dubaayii keessaa akkamii dhageemti. Namni adda addaa bakka takka taa'ee akkamitti na dhaggeeffachuu danda'a jennee yoomi yaadne nuti. Akkamitti nutoo waan kana goona. Bar waan aaree tolchuutu nama dhiba malee waan tolerraa waa tolchuun nama dhibdu bar. Rabbiin akkam jebeetanii gaafa uummanni akkamitti addunyaa tana eegarraa yaadne booda qiyaamaan akkamitti jirti jennaani nama gartee rabbiin nama waan jiru deebisuudha moo waan hin jirre tolchuutu nama dhibaa jee gaafate jechuun ummata kaafira san lafee teessanirraa kaa hideebisa nama gaafa qiyaamaa nama lafee jiraame rabbiin ni deebisa. Kanaafuu namni waan hin jirrerraa waa tolchu waan jirurraa waa walitti deebisuun hin dhibuu jechuudha. So kanaaf waan gootanii waa baraa irraa haa xiqqaattu anniin beekachuun hin beeku beekadha isinumaaf hin gorsu jira. So akkamitti waan takka baruu qabna. Amma uummanni adiin kun waan takka tolchuun qaba sin jaa aappii tokko tolchuun qaba jaa aappii akka tiktookaraan tolcha aappii akka feesbuukaa amma namni tiktook irraa maallaqa nyaata. Maallaqa guddaa isaanis irraa argatanii namaafillee irraa kennan jechuudha. Nuti maaliif hin tolchine akkasii? Hanga wal arrabsinu. Maaliif wal hin barsiifne? Akkatti tolchanii mikkatti fayyadaman hin beekne faayidaa isaatu. Amma namni nama feesbuuk irraa maallaqa guddaa godhu jira. Baatitti doolaara 5,000 6,000 10,000 ka godhu jira. Yuutuub irraa akkas godhu jira. Waan ati amata 10 mana madaamteessee dalayddu nama baatii takkatti godhu jira. Sammaali beekumsa qabuun as dhufee akka itti fayyadaman baree namni irraa fayyadama. Ammoo viidiyoo arrabaa san sammuu makee oofsi godha malee waa takka hin godhu jechuudha. So kanaaf hawaa barru walumaanuun baana hawaa barru yoo namallee waa barsiisuu dadhabne ifuma keenyaa guddadhaa'u. Sammuu rabbiin takkuma namaa kanne namni tokko tokko nuufi faranjii tokko sin jaa maaliif rabbiin isaa namatti akka garaa haadha isaanii keessa isaan hin tursiisin amal lama yookaan osoo namni nama caale namni tokko kaan baatii sagalee dhalatee kaan amma sagalee dhalata amma sagalfaa garaa haadhaa keessa taa'an. So ifin tuffate wayini sin juuf siifi faranjiinis tokko abbaa fedhe haa ta'u. Bulchaan addunyaa kanaa yoo dhufee ni jijjiiramta. Ana mana uummachi qilfatee yaa rabbi jedhuma afaan kaayyatee yaa rabbi gaarii iskiitee diib asummaan qorqorroota na keessaa diib kun kijiba. Hoggaa kijiba illee fitti himta kijiba likkii fitti himuun gaariidha akkuma amma dureenne. Kijiba dhugaa kijiba sirrii tokko fi kijiba malee asuma teessee teenki shuutamii timree asuma teessee yaa rabbi meenaa sinjee halaalala barriskii tee barra barriskiin tee bar deeraan tee ammaaran hin dhumtu ala deeraan tee yaa rabbi ammaaran hin dhumtu asumaan diib rabbiin bilaashin nama kan hin jiru gowwoomin hin jiru wanni kana jaanta kan jirtu waa lama fi shawudina rabbiin osumaan olin kaane nakkanna biyya faranjii maallaqaan lafarra jira waan lamaan kanatti namanina. Rabbiin si kannuu ni danda'a garuu rabbiin addunyuma tanaa'u fatanaaf uume. Ilmi namaa laffee dalagee jiraachuu qaba. Carraaqee jechuudha. So kanaaf laffa'uun dirqama. Rabbii kadhadhu raamata rabbi irraa muratan kadhadhu garuu socho'e. Duudaa ciiftee immoo Kursu madarraan taati yaa rabbi kirmattiin harka kiyya kanatti taati gad darbii yoo hin jee kun sooba fitti himuudha. Nawwee hin jiru.
عبادات يقولي ربي خير خدد. وعليكم السلام حبيبنا وعليكم السلام معلش. ميرا غيزة قال لي بر وردو دانشي سوتو نير ارتي ننا ارسا ركو ما زي من زي وندر ركو ما لجرتن تتاو جرن مجان اما ني تورتاني دولتا او ما لجرتن رو كمي مال تواريا او كن مملا غني يني اكنا فان كا يني يا رب يني خا تكلي ربي تول كن تتاو جرا ربي تول كن ربي تول لاني جابر ربي تول لاني تتاو جرا بي ربي ستر كده كبدي تولات ربي لا ربي تو والله جوجون وان فيتو سن هاوي نيدو ربي خي خددو غبي هجرتي سوچوي دلغد اما لما بوده منا جرده تامي خي حتى يارتا خي دلغي جاري غرباتو كو جيريو تنبي جركه دفه اسيان بشونغ تنجراتا خولي نول تجي خولي gurgurbaan kun himbe kaje guyya dura waa takhanneetiin barcaa takhannee guyya lammaffaa aboo kuuliin barbaadamee nama oollatu duraan gaa kuulii 400 oollan jeesa ani immoo 800 na oolcha jee kuulii kuulii kotto oolladuun jecha'aniin jeewa arraa gurbaa biyya alaatti dhuftaniitu kuulii qarshii 800 nama oolchu jiraati kotto oolladhu yaaniin anaa kuulii oola بوبر دبا سديتي زاي شنقوفا زاس دي مفروض قوفا دليداتي يغط او اسم فيان قبدن الربا لولي جام قربان دچي غدا غلچ جامبو تكو توريت مو دفه متا كانو غدي او مي وان جما سلا جما نو جما تو كوفي خوخا تو كومي ناير جيجي مي نمني وان جما واني في لا كان نياتو في برچا ساتين بيتتو يوم قباني اكمي كولينو لو يديتا warri biyya faranjii jiru kumar kuulii oola bar alaykum salaam ebi warri biyya faranjii jiru kuulii oola warri biyya arabaa jiru hundi kuulii oola akkasitti beeka kuulii jechuun afaan arabaatiin maalidha yoomiyaa jechuun shugul jechuun dalaga yoomiyaa waanumati silaa guyyaa fudhattu san bar warri amma fakkeenya dhalaa mana madaam daleetu suudii qarshii 2,000 daleetu guddoon 200 2,500 2,800 yoo guyyaa fakkeenya 100 si kannan meeqa sila guyyattuu 100 si kannani guyyaa tokko qarshii 100 suudii qarshii 300 fadala idam guyyattuu sin kannanimi guyyatti zaaba qarshii 50 dalaga namni qarshii 50 qarshii 60 qarshii 50 yoo ta'e guyyaa 30 dalage qarshii 500 amma nama keenya kottu arra kuulina oli yoten qarshii 400 katala hizbin oltu 800 yoo kan ta'e sin olu inuma balance buutee arraba dhukkee sirraa kaasa. Arrabaan dhukkee sirraa kaasa jechuudha. Noqomaa dibbalam. Arrabaan dhukkee sirraa kaasa. Alaykum salaam. Kanaafi warri biyya jiru waan hubachuu qabu. Warri biyya faranjii jiru kuulii oola. Amanaa kana. Manni abbaa isaa manni haadha isaa kataa'u tokko hin jiru. Amma shaangishuun gitan ilaa manaan keessa taa'u kana. Doolaara kuma dubbiin qabna kafalla kiraa. Doolaara beekadhu. Bakka makiinaa dhaabbattu fi hundaa wajjin doolaara kuma. Doolaara kuma jechuun maallaqa Itoophiyaa qarshii meeqa ni beektanii bitaa? Qarshii meeqa? Maallaqa guddaa. Maallaqa guddaa. Qarshii 170 si yookaan 180 si beeka. Kiraa manaa qofa. Nyaata tokko gabbaatee nyaatte qarshii 2,000 qarshii 3,000 4,000 maallaqa Itoophiyaatiin nyaatte. Timaamtiin kiiloon takka akkasi. So jiruun biyya faranjiitii fi qaabi namni biyyaa bee jiru nagaa jiraataa miti nan wayi. Hin manaamina. Wallaahi laazim hin manaamina. Kana yoo ciisanii fidaa hin ciisu. Warri biyyaa bee kun bari kuni numa dhukkubsata ni dalaga jechuun ni fiiga. Yeroo isaa qusata ni dalaga dirqama dalaga jechuudha. Kabiyyaa halkan kana guutuu taa'ee ilkee shoo akkachaa bulee balaa ifa afaanii tufaa bulee numa jedhamda kun qamee mirqane. Waan kana tufaa. Hoggaa mirqaan immoo qamee cufa kana sitti tufa. Du'aa iyyee beekadhu. Asdii bishaan afaan guuttatee baala magariisatti cidhee fufsii jaa jechuudha. Kuniif sossobu. Kuniif sossobu. Namni bishaan fuula sin tufin.
baakteeriyaa adda addaa afaan keessa jira. Hin dhageenye waan akkana. Baakteeriyaa hamaa jira. Inni bishaan afaan keessa guuttatee fuula sin tufin. Ija si seena, afaan si seena. Malaazimaa gurguddaa as keessa jira jechuudha. So kuni faashina dabre hin dhageenye waan akkana.